raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irratti yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaa Lalisee Odaajooti. Waboon zoonii lixaa keessa socho'u humna wayyaanee irratti haleellaa gaggeessuu jabeessee itti fufuun gabaafame. Waboon zoonii lixaa haleellaa bitootessa 18 bara 2018 bakkoota garaagaraa keessatti fudhateen waraana wayyaanee haleelaa jira. Bal'ina oduu kana dhaaba isaan walitti qindeesseera. Oduun kaleessa nu ga'ee akka hubachiisu godina Wallaggaa lixaa Ona Beegii naannoo Bambaasiif Toogoo gidduutti kan argamtu Keelloo irratti tarkaanfii fudhatameen humna diinaa irratti miidhaan guddaa ga'eera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa akka nu ibsetti tarkaanfii kanaan konkolaataan bottee fi piikaappiin garaagaraa barbadaa'aniiru. Humni diinaa humna isaa walitti qabachuuf socho'es bakka adda addaatti aleelamu waraanni bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa keessa socho'u kana bakka adda addaatti haxxee hidhuudhaaf aleeluuf diinni yaalii godhus hagammaatti akka milkoomne Woboon beeksiseera. Naannoo Gidaamii Markaa jedhamu keessattis tarkaanfii fudhatameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuusaa beeksiseera. Tarkaanfiin godina keenya Wallaggaa haadha Gidaamii keessatti laga Maracaa jedhamu jira. Naannoo magaalaa Keellam asirratti fudhatamee guyyaa keessa sa'aatii 5 irratti humna diinaa naannoo 60 ta'u itti dhiyaatu fe'ee deemutu ture. Oraanii naannoo Asoosaarraa ka'ee inni kun dhufee naannoo Maracaa irratti akkuma guyyaa Roobii gaddaa darbee sanaa humna boombii fi dhukaasaa kilaashii eekeenii 47 itti naqahuun booraalee tokko guutummaa guutuutti waraana achirra jirus guutummaa guutuutti barbadeessinee jirra. Baan darbes waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa socho'u haleellaa guddaa gaggeesseen diina miidhuusaa hubachiiseera. Tarkaanfii waboon kan haleelamaa jirtu waraanni wayyaanee uummata nagaa hidhuu itti fuftee jirti. Oduun nu ga'e akka ibsutti yeroo ammaa kana humni agaazii magaalaa Dambidolloo keessa maadheffatee jiru mana namootaa sakatta'uutti jira. Namoota hidhuunis itti fufee jira. Haa ta'uutii qeerroof uummati ukkaamsaa wayyaaneef oduu gurra hin kennin falmaa isaanii itti fufanii jiru. Miseensonni fi deeggartoonni abaawoo biyyoota adda addaa keessa jiran humna waboo jabeessuuf gumaacha godhaa jiru. Oduun nu ga'e akka ibsutti gumaachi biyyoota adda addaa keessatti yeroo ammaa godhamaa jiru waboo daran humneessuuf kan ooluudha. Qabsoo Oromoo kan aadaa ofii irratti hirkannaan finiinaa jiru daran jabeessuuf birmannaan hatattamaa akka barbaachisu odeessi nu ga'e kun hubachiiseera. Oromiyaa keessattis maandheelee adda addaa waboon hidhannoo fi galaa gahaa akka qabaatuuf hojjechaa jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu addawaayii Dr. Abiy Ahmed Turataa obbo Shifarraa Shugguxee immoo itti aanaa addichaa godhee kaadhime. Oduun nu ga'e akka ibsutti aangoon kaadhimamtootaa kun walgahii koree gidduu Ihaadig kibxata boruu eegalamu irratti raggaasifama. Kun erga mirkanaa'ee booda Dr. Abiy paarlaamaatti dhiyaachuun muummee ministeeraa akka ta'u waliigalameera. Maddeen keenya akka ibsanitti addi bilisummaa uummata Tigraay ammallee Ihaadig keessatti olaantummaa isaa eegsifachuuf hojjechaa jira. Walgahiin hooggantoota Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamuuf ture rakkoo nageenyaarraa kan ka'e biyya biraatti darbuun gabaafame. Maddi keenya akka ibsatti teessoo hooggantoota Afrikaa sababa rakkoo nageenyaatiin biyya biraatti dabarsuun kun seenaa isaa keessatti kan jalqabaati. Akka odeessi nu ga'e ibsutti gamtaan Afrikaa mootummaa Itoophiyaa kan rakkoo nageenyaa hiikuu dadhabde qeeqee jira. Walgahiin kun waxabajjii fi adoolessa keessa Mooritaaniyaa magaalaa Nuwaakchoot keessatti gaggeeffama. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara wallee. Hidhanee qawweetiya dina hojjamsuudha
Oromeliyantiya kanabu amante mubiya nege anjira ya pale yakiya nege anjira ya pale Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Kun qophii xiyyeeffannaa keenya har'aati dhaggeeffattoota keenya. Qophiin xiyyeeffannaa har'aa kan irratti xiyyeeffatu sochii waraana bilisummaa Oromoo irratti. Waraanni bilisummaa Oromoo bara addi bilisummaa Oromoo bara 1970 keessa ijaarame irraa kaasee akka damee ittisaatti ijaaramee hojii jalqabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa guddaan humna diinaa Oromiyaa keessaa baasuudhaan Oromiyaan bilisoomtee akka sabaattis uummanni Oromoo ittisa qabaatee akka jiraatu gochuudha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa akka nuu ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa Oromiyaa keessaa baasuu qofaarratti kan xiyyeeffatee miti. Akeekni waraana bilisummaa Oromoo humna diinaa Oromiyaa keessaa baasuun alattis humna ittisaa uummata Oromoo fi biyya Oromiyaa ta'uudha. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akkuma addi bilisummaa Oromoo lafa kaayetti fi maqaa isaarraa akkuma amma dubbisuu dandeenyutti waraana uummata cunqurfamaaf jedhee ijaarame, waraana gabroonfataa biyya isaa qabatee cunqursee hacuucee uummata isaa gabroomsee irra taa'u kana ofirraa fonqolchee uummata isaa bilisoomsuuf kan ijaaramedha. Akeekum kanaan adda bilisummaa Oromoo duraarraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo ijaaramuu isaatiif bu'uura akka ta'e humni mootummaa gabroonfataa abbaa irree kun eega biyya keenya qabatee ture irraa kaasee humnaan malee ka'uu akka hin dandeenye jabeessee waan hubateef waraanni bilisummaa Oromoo ijaaramuun murteessaadha jedhamee ijaarame. Egaa akeekni isaa waraana akeeka siyaasaa fi xambaasuuf gargaarsa siyaasaatiif kan ijaarame humna abbaa irree kana buusee humna ittisa biyya eega biyya isaa bilisoomsee manduubatti humna ittisa biyya Oromiyaa ta'uudhaaf kanaaf ijaarame. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo eebbifamaa kana milkeessuudhaaf erga gaafa hundeeffame kaasee bu'aa bayii olaanaa keessa darbuudhaan yoona ga'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma seenaa keessatti hubattani bara ijaarame irraa kaasee rakkina adda addaa keessa darbe.
yeroo tokko yeroo garii carraansaa gaariidha yeroo garii immoo carraansaa itti hammaata. Haa ta'u haga ammaatti inni ka jiraachuu danda'e murannoo kaayyoo sanaati. Kaayyoo sanatu kaayyoo dhugaa waan ta'eef yeruma miseensa waraanaa ta'ee kaadhimamee waraanatti dabalamu kaasee hubannoon gahaanis waan kennamuuf yeroo qabsoo kanattis dhufe akeeka qulqulluuf haqaatii waan dhufeef hanga fedhee rakkinoota hedduu ka isa mudataa turee fi ka jirullee irraanee jiraatee bara baraan jiraatee bu'uura qabsoo Oromoo ka waliigalaa ka fincila diddaa gabrummaa ka ijaarsa hawaasaa garaagaraa ka dammaqinsa siyaasaa hojjetamu karaa hundaa bu'uura ta'ee hundee qabsichaa lafatti dhaabee akka qabsoon kunis hanga fedhee rakkinaan gada cuucamu gad bu'ullee qabsoon kun akka hin dhaabanne ka ta'eef inni guddaa cichoomina kaayyooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo sanarratti waan cicheef honnee guutuudhaan waan itti amaneef bilisummaa biyyaaf sabaaf waan hojjetuuf kanatu isa jiraachisee kanatu isa ammaan ga'ee hanga fedhee rakkina adda addaa ni qancaraa rakkina adda addaa duubatti deebi'aa inni diigamaa inni ijaaramaa garuu kaayyoon sun haqa waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoos haqa kana qabatee cichee bakka isaatti isa dandeessise kana jechuudha. Yeroo qabsoon kun eegalerraa kaasee gootota Oromoo hedduu of keessatti hiriirsuudhaan akeekni addi bilisummaa Oromoo akka siyaasaatti keewwate akka dinagdeetti akka aadaatti kaayyeeffate marti akka fiixa ba'uuf hojii irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo lafee akkasumas dhiiga gootota Oromootiin ijaaramee yoo naga'e ammas lafee fi dhiiga gootota Oromoo aarsaa gochuudhaan akeeka addi bilisummaa Oromoo ifatti keewwate milkeessuuf hojjechuutti jira. Uummanni Oromoo yeroo adda addaatti gabrummaa ofirraa kaasuudhaaf wal'aansoo haa godhuyyuu malee waraana jabaa fi humna ittisaa jabaa waan hin horanneef diinni itti roorrisuun irraan dhaabbanne. Haa ta'uti ijaarsa adda bilisummaa Oromoo waliin kan ijaarame waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hagaa hammaa dabarse keessatti injifannoo hin tuffatamne galmeessuudhaan seenaan aadaa fi siyaasti Oromoo sadarkaa olaanaatti akka ol guddatu ga'ee isaa gumaacheera. Waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa guddaa argamsiisee seenaa qabsoo Oromoo keessatti jijjiirraa hanga ammaa Oromoon argate faayidaa hanga ammaa Oromoon qabsoo irraa buufate hundeedhaan kan fide waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu ka sadarkaa ka afaanii ka aadaa ka hawaasummaa ka Oromummaa ka biyyaa sadarkaa kanaan ka fiduu danda'e qabsoo hojjetamaa jiru keessa ka bu'uuraa fi ka hundee ta'ee ka jijjiire waraana bilisummaa Oromooti. Otoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraanne addi bilisummaa Oromoo dhaabuma siyaasaa qofaatiin inni deema ta'e bu'aa hanga ammaa argameyyuu ka Oromoon hanga xiqqaattullee akka biyyaatti Oromiyaa jedhamtee xiqqaattullee afaansaa afaan Oromoo jedhamee hanga mana barnootaa fi hanga mana hojiitti isa geessise aga tokko sharafaa deemu malee aadaa isaas haa xiqqaattu malee aadaa isaaf deebisuu tattaafataa akka jiru kun hundeen jijjiirraa kanaa waraana bilisummaa Oromooti jedhee namana. Otoo siyaasa qofaa ta'ee siyaasa qofaan deema ta'e waraanni bilisummaa Oromoo biraan jiraatu ta'e bu'aalee hagammaa argamaa dhufanii fi argamaa jiru kana bu'aan sun hin argamuuf. Bu'aa kana kan fideegaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Kaayyoon addi bilisummaa Oromootiin ijaarame ammayyuu galii isaa isa xumuraarra hin geenye. Sababa kanaan waraanni bilisummaa Oromoos ammallee
galii bilisummaa Oromoo sana mirkaneessuuf wareega barbaachisu sadarkaa adda addaatti baasuutti argama. Waraanichi bakkaa fi haala aanjaa argate maratti wareegama xiqqeessuudhaan injifannoon akka guddatu hojii isaatti fufeera. Dhiyeenya kanammoo haala addaatiin waraanni bilisummaa Oromoo roorroo uummata Oromoo irratti karaa garaa garaan geessifamaa jiru irraa qolachuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuutti jira. Tarkaanfiin ittisaa kunis roorroo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru irraa qolachuu fi injifannoo maayii sana galmeessuuf akka akeekkate beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoos ifaan ibsa baasee akka ibsetti yeroo mootummaan wayyaanee labsii yeroo kana tattamaa baasee uummata Oromoo irratti roorrisaa jirutti haga danda'uun uummata Oromoof ittisa akka godhu beeksisee ture. Akka kanaan duulaa humna weerartuu Oromiyaa keessaa baasuudhaaf gaggeeffamaa jiru keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa socho'u torbaan darbe keessa humna weerartuu wayyaanee irratti tarkaanfii aleellaa fudhatee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana dura dhaabbachuufis mootummaa wayyaanee waraana isaa naannoo sanatti bobbaasee uummata nagaa gara 15 ol ta'an akka malee ajjeeseera. Gara 50tti kan dhiyaatan immoo akka madaa'an godheera. Uummati 50,000 ol ta'an immoo akka qeessaanirraa godaanan taasiseera. Haa ta'uti waraanni bilisummaa Oromoo diina aleeluun injifannoo galmeessuusaa hin dhaabne. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kanas qondaalli waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa torbaan darbe akkanatti nu ibsanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gaafa torba 3,2018 opereeshina guddaa labsee waraana jalqabaa hojii tarkaanfii isaa gaafuma kindoo dabarsan magaalaa Moyyaalee fulaa gumruk jedhamu irratti fudhatee eegasii agammaatti lolli itti fufeetuma jira. Iddootti guyyaa deeggarsaa uummata nagaa irratti ba'anii uummata nama gara 10 olii fi madoo gara nama 20 olii uummata nagaa irratti ba'uudhaan tarkaanfii suukaneessa uummata nagaa irratti fudhattee haaloo kan deebisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo halkanidhaa magaalaa Moyyaalee seenee hadheeduudhaan konkolaataa waraana wayyaanee paatoora turee gara kaambitti deebi'aa jiru irratti hasuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee loltoota diinaa konkolaataa guddaa jiran nama 10 ajjeesee 15 ol madeessuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessaadha. Ammaan kana sa'aatiin ammaan kan dubbataa jirutti konkolaataa waraanaa tokko guututti kan madaa'e yoo ta'u kan biraas tokko reeffa waliin achumatti tajaajilaa nama ta'ee dhaabbataa fulaan amma lollitti deemaa jiru kun sa'aatiin amma dubbataa jiru kanatti kun Booranaa bakka Mormoraa fi Laamuu jidduutti amma sa'aatiin amma dubbataa jiru kanatti lolli deemuu jira. Egaa opereeshinni kun akka nama bilisomtutti dhaabbatu uummata keenya wajjin ta'uudhaan uummata keenya hin daabna uummanni Oromoos immoo akkamitti na dhaabbatan gamaan maalisanitti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'us haaluma wal fakkaatuun humna weerartuu wayyaanee Oromiyaa keessaa duguugee baasuudhaaf tarkaanfii isaa bifa garaa garaatiin itti fufee jira. Torbaan darbe keessa ona beegii keessatti bakka garaa garaatti tarkaanfii fi haxxee fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuusaa ajaji waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa hubachiiseera. Qondaalli waraanaa naannoo sanatti argamu akka nuuf ibsetti sochii waraana wayyaanee danquu fi tarkaanfii fudhachuun ammallee bifa adda addaatiin jabaatee itti fufeera. Waraanni wayyaanee magaalaa Soosaarraa kaatee Beegii keessa qaxxaamurtee magaalaa Gidaamii naannoo Laaloo Garee jedhamu maqaa addaa Heennaa iddoo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhatame. Tarkaanfiin kunis kan fudhatame adda bilisummaa Oromootiin jechaadha. Tarkaanfii fudhatame kana keessatti konkolaataa Aayilaaksii tokko Firi'eeppii tokkoon deemaa turan. Kana keessas namoonni turan yeroo sana namoota 18 turan. Miseensota nama 12, jeeraalota nama 3, humna tikaa tokko turan jechaadha. Isaan kana keessaa humni tikaa tokko yeroo suma wareegamte, jeeraalli lama yeroo suma wareegaman, miseensonni 12 immoo akkuma jiranitti kan dhumatan yeroo ta'u konkolaataan tokko ni gubate, tokko immoo ni caccabde jallaa seente.
kan gubatte sun yeroo gubattu ishee kubde sana kaleessa ooraaliidhaan dhuftee kaafattee deemte jechaadha. Gaafa 14 bitootessa 14 jechaadha. Guyyaa roobii galgala isaa 11 irratti. Oromo kai Ramiti baru beja ya ramu ya lakawaja usul junjisun karomba taunda isumbesun ya gaulali dirinjili kai banutin kalbisu kolenu banutin kalbisu kolenu Sudata mature dungalu Karomba taunda aligurajanu Kabajaga mati Arate bizi Hai Adi Oromo kai Aramiti waru jeja Mudarangu yana kawaja Usu janjisun Karomba taunda isumbesun Tiaga urani Dirinjili kai Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa milkeessuudhaaf bifa adda addaatiin tarkaanfii isaatti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'u aleellaa humni wayyaanee bifa adda addaan of qindeessee itti gaggeessaa jiru ofirraa qolachaa akka jiru gabaasaan naannoo sanarraa nu ga'u kan hubachiisu. Guyyaa kaleessaa ona beegii keessatti bakka garaa garaatti humna waraana wayyaanee kan asoosaarraa ka'ee gara sanatti qaxxaamuraa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhatee injifannoo galmeesseera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru akka nuu ibsetti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kun bifa qindaa'ee fi bifa jabaa ta'een kan fudhatamee fi diina irratti immoo kasaaraa guddaa kan geessiseedha. Tarkaanfiin godina keellan wallaggaa haadha gidaamii keessatti laga maracaa jedhamu jira naannoo magaalaa keellan asirratti ka fudhatamee guyyaa keessaa sa'aatii 5 irratti konkolaataa humna diinaa naannoo 60 ta'u itti dhiyaatu fe'ee deemutu ture oraalii naannoo asoosaarraa ka'ee inni kun dhufee naannoo maracaa irratti akkuma guyyaa roobii gaddaa darbee sanaa humna boombii fi dhukaasa kilaashii eekeenii 47 itti naga'uun booraalee tokko guutummaa guutuutti waraana achirra jirus guutummaa guutuutti barbadeessinee jirra. Sanaan boodas ammoo konkolaataan diinaa kallattii adda addaan konkolaataa poolisaa ka uummataa ka bulchiinsaa humnaan qabachuun reeffa kaafachuu fi akkasumas birmannaa taasisuun socho'etu ture. Inni kun Agidaamii irraa ka'ee fi akkasumas magaalaa irraa Beegii irraa ka'ee ture. Inni kun reeffa kaafatee yeroo deebi'ee gara asoosaatti gabbuu ammoo naannoo Kilil Siddistii jedhamuun beekamu kan Beenishaangul keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sigaatti sochii dhihaa jiru kallattii adda addaan dhuunfatee jira waan ta'eef laga Kashoo jedhamu keessatti akkanuma hattee boottee tokkoo fi konkolaataa xiqqaa Seelgestii jedhamu tokko irratti tarkaanfii fudhateen har'uma naannoo sa'aatii 12 har'a jechuun egaa dilbata naannoo sa'aatii 12 irratti waan boottee sanaa fi Seelgestii sanarra fe'amee jiru hundumaa barbadeessaa Waraanni bilisummaa Oromoo saatii kanatti bakka adda addaatti wal'aansoo olaanaa keessatti akka argamu beekamaadha. Sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf diinni karaa adda addaa humna qabu hundaan itti duulee jira. Haa ta'uutii waraanichi humna isaa bifa adda addaatiin qindeeffachuudhaan
Uummata qabsaa'us of bira hiriirsee qabsoo fi falmaa gaggeessutti fufee jira. Milkaa'inni waraana bilisummaa Oromoo milkaa'ina uummata Oromoo waan ta'eef uummata Oromoo karaa hundaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kan barbaadu keessaa tokko hidhannoo gahaadhaan of ga'oomsee diina isaa dura dhaabbatudha. Kanaaf uummati Oromoo bakka adda addaa jiran waraanichaaf galaa barbaachisu guutuun hojii duraa ta'a. Waraanni deeggarsa uummataa of duubaa qabu yeroo kamiyyuu mo'ataadha. Waraanni bilisummaa Oromoos kana gayoonaa jiraate deeggarsa uummata Oromoo waan qabuufi. Keessaayyuu hawaasni Oromoo biyya alaa jiru humna qabanii fi dinagdee qabanii waraana kana cina dhaabbachuun haalaan barbaachisa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo olaanaa akka argatuuf haamleenis haa ta'u dinagdeedhaanis bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Muuxannoon biyyoota qabsaa'anii bilisummaa isaanii argatanis kan nu hubachiisu uummatichi waraana isaaf qabsaa'u karaatti agarsiisuun akkasumas iccitii dhoksuudhaan akka waraanichi milkaa'u taasisuu danda'eera. Uummati keenyas kana akka baatu shakkii tokkollee hin jiraatu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan gargaaramuun gaa'oo beekamaadha. Har'atti kan hin qabnes kan hawwus meeshaadha. Innis kan jiru meeshaadha kan itti hir'atee jiru. Humni kaadhimamaan sadarkaa dhibbaa kumaan sanaa olitti kan lakkaa'amutu humna kanatti dabalamaa jira. Kan inni uummanni keenya kan nu gargaaruu danda'uun meeshaa nu bituu ka duraati. Gargaarsi ka meeshaa walitti hidhatus ka jireenyaa ka hidhannoo ka huccuu ka sanaa walitti hidhatu innuu xiqqaadha. Ka duraa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa isaa argannaan kaaf immoo diina meeshaa keenya hidhatee jiru qabeenya keenya dhuunfatee jiru irraa hiikkachuu danda'a. Kan namni gargaaruu danda'u kallattiidhaan meeshaa sana jechuudha. Waan sanas darbee yaadaan, qalbiidhaan, ogummaadhaan, barnootaan waan danda'een yoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu danda'an gammachuudhaan irraa fudhanna abbuma fedheef. Uummati Oromoo bara hedduudhaaf gidiraa keessa tures akka bilisummaa argatee nagaa fi tasgabbiidhaan jiraatuuf hireen nuti kenninuuf yeroonsaa ammuma kaane bilisummaa Oromoo dhiyeessuu keessatti waan dandeenyu hundaan gumaachinu. Mitafi kosholeda rangazu mare rangazu orera nawami wabo kosholeda rangazu mare rangazu orera kadida kisholeda rangazu mare rangazu orera rata gafati kisholeda rangazu abe rangazu orera afan partu sholeda rangazu orera rangazu orera. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.